oduu ammi oduuleen irraantan ammi mi'ooytu afaan nyaatanii gara gakkutuu baattus onneera dhayitee garuu qalbii ni qabbaneessitti ni gammachiiftis. mootummoonni warra lixaa akkuma beekumtii biyyummaa Falastiiniif fuulbana kana najaanitti hundi isaanii itti hiriiranii jiran erga mootummaan Faransaay fuulbana kana beekumtii biyyummaa Falastiin nuti beeknani kan najee booda mootummoonni hedduun itti hiriiranii jiran guyyaa har'aan tanaatis mootummaan Kanaadaa mootummaa Burtuqaaljii akkasuma hiriirri guddaan guyyaa har'aan tanaa kana London keessatti gaggeeffamaa oole hawaasa Londoniin alaabaa Gaazaa wal qabatanii jechuudha alaabaa Falastiin biyyummaan Falastiin mirkanooytu nuti jechuudha ummata Falastiin wajjin beela'oodha jechuudhaan wallaahi ummata islaamaa kanarra ummanni warra lixaa kun hawaasaa fi mootummalleen igartee miti hedduu nama gammachiisan Tiraampi mootummaa fi Israa'el warra jechuudha duugaa shanyummaatiin lafa tanarratti badii balleessuun beekaman malee. kanatti aansuudhaan gargaarsi namoomaa uummata Gaazaatiif akkuma itti fufaa jira guyyaa har'aan tanaa mootummaan Ispiinii fi humni qilleensa Ispiinii fi humni qilleensa Masrii xayyaaraan jechuudha buufa jechuun midhaan nyaataa Gaazaadhaaf akka gaariitti roobsanii jiran maashaallah galatooma jennaan galata keessa rabbiin isin yaa deebisu ammallee gargaarsi ganaan itti fufa biitii tanya takkoomaa gargaarsan goone xiqqollee humnuma qilleensa tokko fayyadamte maaliif hin geessineef jechuudha miidhugaadha nutillee beela qabaannu addunyaan beela hin qabne takkallee hin jirtu biitii miskiina hin qabne hin jirtu garuu miidhaan uummata Gaazaa kun miidhaa namoota miskiinummaa fi yookaan beela biyyoota kamirraa adda biyyummaan Falastiin fuulbana kana inshaa Allah ni mirkanooyti ni dhugoomti rabbiin haa dhugoomsu isinis du'aa godha aaminis jaa rabbiin gartee miti bilisa baasee uummata Falastiin kana nu haa gammachiisu lafa isaan irratti akkanatti dhumanii gartee beelaan akka kana taanii akka nuti garuu kana kan namoonni kuma jechuudha 70 ol 80 ol jechuudha ajjeefamanii jiran namoonni kuma 300 fi 80 kuma 400 lakkaa'u miidhamanii miidhamtuudha saaxilamanii jiran namoonni jechuudha hangafe lafa isaan irra jiraachaa tuma jiran rabbiin uummata kana bilisa haa baasu rabbiin gaafa nasriidhaan uummata tokko kan miidhamee obse miidhaa san irratti obse dhaqqabu fedhe yaani ummatuma muslimaan hin dhaqqabu ummatuma silaa duraanii jechuudha irratti duugaa raawwatu kana keessa isaa rabbi ta'u ijaami waa hunda rabbi micciiree sirri deebisee likki deebisee isaanuma kana keessa akka isaan dhugaa dubbatanii mirkaneessanii dhugoomsan goosisa kun fedha rabbiitiin inshaallah kanatti aansuudhaan oduu gaddaa kan qalbii nama cabsu paarkiin bashannana Saudi Arabiyaa Xaayifitti argamu kan namoota 360 bashannansiisu balaa mudateen lafa kufuudhaan namoota 23 miidhaa cimaa dhaqqabsiisee ammoo qaamni mootummaa ompolaasiidhaan hatattamaan miidhamtoota fuudhee gara hospitaalaa geessee jira hanga ammatti lubbuun baate hin jiru garuu miidhaa hamtuutu qaqqabee ammoo miidiyaa isaaniitu gabaasee jira yeroodhaaf ammoo paarkichinis cufamee jiraachuu qaamni mootummaa beeksisee miidiyaan isaanii maxxanseeti jira. paarkii yeroo dheeraadhaaf namoonni itti bashannanuu kan yeroo takkatti namoota 360 akkanatti fuudhee naanneessuuf gubbaan naanneessu ammoo rakkoo mudatteen akkasumatti lafa kufee namoota 23 jechuun miidhaa dhaqqabsiisee jira. kanaaf warra miidhame rabbi haa fayyisu du'aa godhaa fi miidhaa cimaatu jechuudha irra ga'ee jechuudha isaan maxxansanii jiranii rabbiin haa fayyisu isaan hunda du'aa godhaa isiniin jenna ammoo warra hottan jechuudha hafees rabbi haa tiisu. Atti aansuudhaan bara 2030tti Saudi Arabiyaan giddugala industirii addunyaa guddaa fooyya'aa kan itti fufa qabu ijaaruuf riyaala biliyeena 375 qopheessitee ijaaruudhaaf kallattii tarkaanfii eegaluu beeksifteeti jirti. Waaw maashaallah kunis guddina biyyattii agarsiisa. Kanatti aansuudhaan mootummaan Swiidin ibsa kamisa arraan tanaa baaseen gamtaan Awurooppaa waliigaltee daldala waldaa jechuudha Israa'elii kutuu beeksiftee jirti. Kun sababa Gaazaatiin ta'e beeka waraana inni dhaabuu dide. Waaw garana taate Israa'elii fi Ameerikaan ammoo doorsisa guyyaa har'aan tanaa tokkoffaa hooggantoota uummata Falastiin jechuudha. Dhaabbata bilisa baasaa uummata Falastiin dhaabbata Falastiin irra qoqqobbii haaraa akka kaa'uu deemtu beeksistee jirti. Sababa mootummoonni warra lixaa guutuun beekumtii biyyummaa Falastiniif fulbana kana jechuudhaan akeekkachisanii ibsa baasanii booda mootummoota warra lixaa wajjin wal afaan dhaabbachuu hin fedhu waan ta'eef amma immoo kanaan jechuudha muudii qabata.
kanaanin doorsa inni yeroo hunda taarifaa fi wannaan nama doorsa qophii nama doorsisa osuma deemuu isaa fi Israa'el qoftiin kophaatti afanii khalaas ummata kaaniif keessa agartee miti ummanni kun irraacha afuu deema fakkaata kun fedha rabbiitiin ta'a inshallah maaliif jaarsi akkuma fedhe nu godhaa jira akkuma fedhe addunyaa godhaa jira akkuma diraama taphachaa jira jechuudha ammallee erga jechuudha daawwannaa xumureen booda gara waataawusi deebi'ee jira meegaa mana adii keessa waan inni gadi hin warraan tana ni laalla keessattuu dhiibbaa waa'ee kanarratti inni akka Falastiin bilis baatu gongumaa hin fedhu maaliif Falastiin dhuunfachuu Gaazaa dhuunfachuu fedha waan ta'eef kun ammoo isaaf hin milkaa'u geessu yoo takka illee oduuleen biyya keessaa qabanne kana fakkaata karaa oduu biyya keessatti isin dabarsina oduu biyya alaa qabanne gaa guutufinne biqiltuu miliyoona 700 ganamuma arraan tanaa kamisaa ni dhaabnaa jechuudhaan karoorfame ganama kana itti bobba'uudhaan dhaabanii jiran garuu biqiltuu miliyoona 700 dhaabamuun sirriidha ganama kana saa'uma 6 duratti ganama sa'a 8 yookaan sa'a 2 fi cinaa biyyatanitti seenanii biqiltuu takka takka irra suuraa dhaabbatanii kaanii miliyoona 700 dhaabne jechuun ni fakkaata la miliyoona 700 kan jennee bara namni jechuudha Itiyootu biyya alaati biyya keessa jirus miliyoona 700 akka diidam qofa isaan sun guutuun osoo baanii guyyaa guutuu kan ittiin oolin miliyoona 700 ni dhaaban jaanii ni yaadama ammoo muummee ministeera Itiyoo Dr. Abiyyiin akka gabaasetti guyyaa har'aan tanaa raajii hojjennee jira jeeti yoon walii galaan akkanumatti raajii ajaa'ibaatis ni hojjetti akka nuti yaadne olitti itti milkoonee jirra jechuudhaan dubbatee inumaa waan miliyoona 700 ol akka waan dhaabanetti ibsee jira jechuudha sanii olitti milkoonee jechuun akkasitti ibsee garuu soomninis keessana jira beekamaadha qabatamaa jechuudha miliyoona 700 eessaan dhufanii dhaaban osoo jechuudha warri itti bobba'ee bari hooggantootuma mootummaatii miseensota akkasuma hawaasa hanga tokko jechuudha naannolee keessaayis kan bakka bu'ee bobba'ee jechuudha biqiltuu kana dhaabe haa ta'u garuu biqiltuu dhaabuun bareedaadha ammoo miliyoona 700 dhaaban jaanii soomni hanga kun hin barbaachisu dhaabne jaanii haa ta'u baga milkooytan congratulation jennee ni jira atti aansuudhaan biqiltuu dhaabii osoo as deemaa jiru oduu gaddaa obboleessa keenya Daawud muummee balaa konkolaataatiin lubbuu isaa dabarte ammoo isaaf rabbi jannata aqoodu maatii isaatii fi ilmaan isaatiifis jajjabina obsaa fi jechuudha sabri akka rabbiin kennuuf kadhannaa jechuudha kanatti aansuudhaan daayirektarri jiddugala falmaa mirgoota namooma Itiyoo guyyaa har'aan tanaa hojii dhaabuu beeksisee jira rakkoo nageenyaatiif dhaabaa jechuudha haala nageenyaatu na sodaachisee hedduu na doorsaa jiran jechuudhaan hojii dhaabuu beeksisee jira ammallee haalli nageenyaa biyya keessa ulfaataa ta'ee dhufee jira fakkaata kanatti aansuudhaan hiriirri mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufee jira guyyaa har'aan tanaa xiqqaa fi guddaan konkolaataan deemu kan miilaan deemu kan saaskilaan deemu hundi beetii hiriira gaggeessaa jira kun sababa sarbama daangaalee Oromiyaa kan naannoon Soomaalii Ijjigaa Kilishanaat saamaa jirtudha kana kan mormuudha kan dura dhaabbatu ammoo asirratti mootummaan Oromiyaa maaliif calje pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis ibsu tokko maaliif kan nuyi maaliif uummata akka tuffata uummata kanarraa dhalatee uummata kana bakka bu'ee uummata kana jechuun ta'aa jira akkamitti ibsu baasuu dadhabe mormii gaggeeffamaa jiru kanarratti mootummaan naannoo Soomaalii duruun baase nuti caasaa haaree yenneeti keessoo teenya guddifne misoomaaf jecha malee lafa saamne hin qabnu jee ammoo soba beekamaadha akka lafti saamte beekamaadha alaabaan dhaabbattee jirtu moyyaalee keessa jechuudha haa ta'u garuu isaanuu jechuun mormii kana sodaachuudhaaf duruun baasanii inni silaa Oromiyaan bulchachuu maaliif ibsa tokkollee gabbee dubbachuudha kun ammoo rakkoo isaan uumaa jiran agarsiisaa jechuudha ummanni keenya malee xiqqaa fi guddaan Oromoo jechuudha bareentumaa shanan bareentumaatis guutuun uummata Booranaati wajjin dhaabbadha daangaleen Oromiyaatis guututti jechuudha ija Soomaalii kaayyatamee jira kanaaf ammoo dhegereedhaaf yaada tarraan dana laayina xiqqaa fi guddaan beekaa fi sheekaan tokko cala hin jina ummanni Soomaalii xiqqaa fi guddaa sheekaa fi beekaa tokko hin jiru hundi isaanii lafarratti xiyyeeffatan itti aansuudhaan Jibuutii fi Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa mallatteessanii jiran waraanni Jibuutii akka karaa Soomaaliyaa imalee Soomaaliyaa tiisuu jechuudha gamtaa Afrikaa keessatti hirmaate itti aansuudhaan Somaalilaandiin Ameerikaadhaan beekumtii biyyummaa naa kanneen jechuudhaan gaafattee oduun jettus nu geesseeti jirti kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati oduu har'aa qaban kana fakkaata kan biraatiin angolo deemtu shergoodhaan facaasaa akkasiin odeessu oduu ammeeti laal mallattoo gurraatti harka mirga kana tuquu qofan dagatinaa subscribe godhaa oduulee jechuudha guyyaa guyyaan gaggabaabduu jechuudha tan namuu dura miidiyaalee hunda dura miidiyaa hanga lamaa sadii ka addunyaa guddaa miliyoona 10 qabu malee isin biraan ge'u gara feesbuukaatiin hordofan deesan feesbuukaan Jamaal Oromoo gama jechuudha tiktookiin oduu ammee assalaamu alaikum